Jira jirtu obboleeyyan kiyya bakka jiraattan hundumti keessanuu har'a viidiyoon kan kee qabattee dhufte maali naan jechuun keessan hafu viidiyoon kee kan qabadhee dhufe har'a bal'inaan haasofnu ta'a obboleeyyan kiyya. Takka viidiyoo akkanaa isin hojjedheen beeku har'a viidiyoo akkanaa isin hojjechuufi jechuudha. Viidiyoo hagamma viidiyoo isin gorsuu malee viidiyoo garagaraa malee viidiyoo waa'ee jireenya ilma namaa madaalu isiniin dubbanne jechuudha. Maaliif jireenya dhuunfaa ofii kan ta'e jechuudha. Akkas jechuun kiyya yeroo ammaa hiriyaa godhachuun ni ulfaata jechuudha. Akkuma miidiyaa kanarratti waliin argaa jirru dhagaa jirru waan hin ta'aa jedhamee hin yaadamne jechuudha. Waan wanti kun ni ta'amaa gonkumaa ni ta'amaa jedhamee hin yaadamnetu nama mudataa jechuudha. Rabbiin namaa tirsu waa hundaafuu rabbiin khayrii haa godhuma jenneetumaan biratarraa akka itti nama waa jedhanillee akka itti nama arrabsanillee shariyaan ta'e nama dhorgiti. Kanumaa namni gadi of qabaa jechuudha. Nama waggaa dheeraa hiriya jettanii wajjin turtan wanta nama mudate kana wanta nama mudatu maraayyuu dhugaa miira keessa galeetiniin yaada keessa galeetiniin maal akka dubbadhullee hin beeku. Maaliif wanti hin ta'amaa jedhamee hin yaadamne tokko yoo ta'ame baay'ee tokko nama yaachisaa jechuudha. Hanga ammaa isin duraatti gorsa hedduu isinii dhaamaa ture. Namni hiriya jettee asitti dhiyaattee waggaa dheeraa wajjin turte akirri isaa haga fedhallee turu sitti faallaa jijjiiramuun isaan nafu jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaa kana hiriyaa osoo godhachuu baatanii hiriyaa malee jiraatanii namatti tolaa jechuudha. Hiriyaa kan keetti dhiyaattee ati waggaa meeqa wajjin turte naasuu takka siin qabdu siin jedha. Naasuu takka hiriyamaa akka kiyyatti ammaan booda hiriyaa takka godhachuu hin barbaadu jechuudha. Hiriyama takka jechuudha. Yeroo hedduu ni arga miidiyaa kanarratti hiriyaan deemtee diina namatti taati jechuudha. Namoota hedduuti kan sababa hiriyaatiin miidhaman namoota hedduudha akka sababa hiriyaatiin abbaa manaa ofii dhabanii jechuudha. Hiriyaan tuni biyaansi yeroo jalqaba biyyarra dhufnu san wal barree hanga ammaa hiriyaa osoo hin taane obboleettii jedhamti jechuudha. Hanga ammaa yeroo gaarii wajjin dabarsinee yeroo dalagaan ulfaatullee kolfaan yeroo makkamuu yaada wal jijjiiraa yoo nu dabbarellee dibbirtii walitti ba'a wajjin dabarsaa turre jechuudha. Mata dheeraaf jechuudha. YouTube chaanala hin banatin jechuudha. YouTube chaanala kana osoo hin banatin tura yoo ituman biyyarraa dhufuun hiriyaa kiyya hiriyaa gaarii kan yoomuu hanga addunyaa kanarra jirru wajjin jiraannu jedhe hiriyaa biyya tana yeroo dheeraaf wajjin jiraataa ture. Amma garuu hiriyummaa isillee hin barbaadu kophaa koo jiraachuu filadhe jechuudha. Hiriyaan amma osuma ati amata dheeraa wajjin jiraatu osoo ati jaalattu osoo ati kabajju isiinoo waan biraa si yaaddi jechuudha. Kanaafuu hordoftoota kiyya anillee bakka miira keessa galetti bakka aariin hojjetutti nama biraa ka ittiin dubbadhu nama biraa ka ittiin haasa'u isin malee namni biraa hin jiru jechuudha. Namni biyya namaa kana keessa namoonni eessa gara miidiyaa dhufanii hiriyootuma ofii kana faamilii ofii kanaan waa dubbatanii dhugaa nama hin booyullee maaliif namoota hedduu gorsaa ture jechuudha. Garuu dubbiin akkamitti nama ati waggaa dheeraa wajjin nyaattee wajjin dhugdee zabana dheeraa wajjin buhaaraa turte akkamitti namni kun waa si jala garagalee waan ati ni yaadne kana si yaada. Anaayyuu amanuu dadhabee jechuudha. Maaman alchaalkum akka amarri bantu amanuu hin dandeenye jechuudha. Amma yeroo ani itti bilbilu silkii narraa hin kaaftu jechuudha. Namni wajjin nyaatanii dhuganii silkii yeroo narraa hin kaaftu jechuudha. Silkii yeroo itti bilbilu silkii narraa hin kaaftu.
silkii isiin irraan kaaftu silkiin akkuma dhageettan kana waamaa jira. Silkiin irratti cufti jechuudha. Yoo isiin didde miidiyaa irratti isii baasaa jechuudha. Miidiyaa irra isii baasaa tokkos sagalee isii waraabee yoo ta'e isiin haasoftu miidiyaa irra isii baasa. Faaxeen maraattee jaarsa nama jala hatuu jammarte jechuudha. Ani osoo hiriyyaa godhachuu baadhee maaliif namni kun haga ammaa nama gaarii ture nama akka gaarii wajjin jiraataa turre jechuudha. Guyyama keessa sitti jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu hedduu tokko aaree jira jechuudha. Homaa hedduu baay'ee tokko dubbachuullee hin dandeenye hedduu tokko aaree jira. Abshiroomaa miti. Hiriyaa gantuu rabbi isinirraa qabu warri hiriyaa qabdan hiriyaa gantuu. Oduu isin wajjin nyaattanii dhugdan isin jala garagaltee isin nyaattu jechuudha. Homaa miti. Alhamdulillah ala kulli haal. Namni isillee ni beekti biyyoota namaa kana keessa namni wanni waggaa dheeraa jiraatuu fi jireenya kana fooyyeffannaa fi isiin garuu osoo namni isii jaalatu osoo namni isii kabaju akka waan dhiirri dhabame jaarsa namaa hatti jechuudha. Kanaafuu hiriyaa irraa fagaadha. Kophaa keessan jiraadha namarraa fagaadha. Kophaa jiraatutu caala dhugaa. Namooti dhiyaatte namni sun garagalee waan biraa sitti yaadaa jechuudha. Kanaaf faamilii kee dhugaa hedduu miira keessa galee jira. Namni yeroo aares yeroo gammachuu qabus faamiliin ofii kana wajjin gisee dabarsaa eega gara miidiyaa kanatti dhufe. Kanaafuu nama isinii dhaamu akkuma miidiyaa kanarra argitanii faaxan hedduun jaarsa namaa hatuun beekamti yeroo ammaa kana jechuudha. An duraanuu dubbadhee jira. Jaarsi kan fuudhin meeqa osoo lafa jiru kan bultii ijaarrachuu barbaadu meeqa osoo lafa jiru kan namaa kana feetii garuu walii wajjin hin jiraannu akkatti osoo wajjin hiriyaa jennee osoo wajjin deemaa jirru faallaa natti garagaltee jechuudha. Kanaafuu nama akkanaa wajjin jiraattu ni ulfata. Kanas ammaan booda hiriyaallee nan barbaachisu jechuudha. Kophaa kiyya jiraachuu filadhee jira jechuudha. Maaliif hiriyaan duraanii hiriyaan kafanaa hiriyaan ofii yeroo waa si rakkise ittiin mari'attaa yeroo waa si dhibe ni gaafattaa jedhamee hiriyaa baafatamaa jechuudha. Hiriyaan kanaa miti biyyoota nama kana keessatti yeroo aariin hedduu nama jirtu yeroo dalagaan nama yaaddessitu yeroo nama dabbaru itti dubbatanii waa wal gaafatanii yaaddoo sana walirraa galchani. Akkamii hiriyaa naagana wajjin turanii waggaa dheeraa nagaa uuman wajjin jiraatan yeroo gabaabaa keessatti waan ati hin iyyan hin ta'amaa amanuu dadhabee jechuudha. Hin ta'amaa waan jedhamee hin yaaddamne takka dalaydee jirti jechuudha. Inshaallah siif hin mijaa'u haalli siif hin mijaa'uun siin jedha. Ganaa sagalee kan kee hunda isaatu miidiyaa irratti baasuuf ta'a. Viidiyoon kee akkasii bira ga'u abdii qaba. Chaayinaalallee banadhu jedheeni banatte chaayinaala isiitirratti illee suuraa isiillee isinii maxxansaa faaxee jaarsa namaa hattuu jedhee maqaa moggaaseef. Dura hiriyaatti yaame amma faaxee jaarsa namaa hattuu jedhee maqaa moggaaseef. Garuu akkanatti waliin hin teenyu jechuudha. Biyyoota akka keessa jirrame waliin hin teenyu jechuudha. Waan bultii ijaarratteetiin bultii namaa irratti bultii yoo ijaarratte waan jiraattee jireenya gammachuu jireenya bareedaa waan jiru sitti hin fakkaatin jechuudha. Kanaafuu ani hanga ammaatitti akkam abjuun attaa jira jechuudha. Gochi isiin daleetu kun waa meeqa wajjin haasofnee waa meeqa wajjin dabarsinee hiriyaa gaarii jedhee waa meeqa wajjin dabarsine jechuudha. Hiriyaa gaarii jedhee akkamitti obboleeyyan keemee akkamiin nama wajjin jiraatan wallaahi akkamiin nama wajjin jiraatan osoo nama jaalatan osoo nama kabajan akkamiin nama wajjin jiraatame nama dhibaabar nama kaleessa waggaa meeqa biyya namaa kana waliin taphatu malee waliin kolfu malee yaada tokko wal jijjiiruu malee waa wajjin mari'atuu malee wal booharsuu malee haga ammaa walitti hin buune jechuudha. Akkamiin namni guyyaa keessa nama jijjiirama.
kophaa koo jiraachuu fudhadhe maal godharree hin taane hiriyaa hiriyaa koo jedhee hiriyaa gaarii jedhee hicatii koo hunda sitti himadhee biyyoota nama kana keessatti yaadduu fi gidiraa yeroo namu dabbaru waa hunda si wajjin obsee dabarsee hiriyaa gaarii isii hiriyaa kafanaa hiriyaa gaarii naaf taata jedheetiin si yaade malee sadarkaa kana wal geenna jedhee sin eeyne maal godharree hiriyaan bara kana osoo ati wajjin nyaattee wajjin dhuydu sitti jijjiiramtee faallaa sitti garagaltii jechuudha. Kana taata jedhee garuu sin eeyne erga waan akkanaa filatte homaa miti. Hiriyyummaan keenya kan kaleechaa kan wajjin dabarsine sun si haa ganu eegana gantee siin jedhee jira. Viidiyoo kiyya sirriitti caqasi haga dhumaa sirriitti caqasi. Yoo hordoftoonni kiyya suuraa isii fidii sagalee isii fidii isii bilbilee akkamitti hiriyaa waggaa ganaa wajjin turte akkanatti faallaa itti garagaltaa jechuun isaanii hin hafu. Deebii waan deebisitu qopheeffadhu. Kanaafuu isin warra hiriyaatti dhiyaattanii waa mara eenyu jettanii hiriyaa irraaf qoxxoba. Tarii hiriyaan gaariillee ni jirti. Hiriyaan akka obboleettii akka haadhaa tayyoomuu sitti hin jijjiiramne. Maaliif nama fakkeenyaaf nama yaadu tokko akkamitti hiriyaa xiyyatana oduu isiin nama gaarii taate na wajjin amata dheeraa bara dheeraa erga biyya namaa kana dhufee jalqabarraa hanga ammaa wajjin jira yeroo gabaabaa keessatti faallaa si gargalti namni kun na jaalata namni kun hiriyaa kiyya isaaf jedhee waan qalbiin kiyya feete kana dhiisuu qabaa jetteetti ni yaaddu malee sila waan akkanaan irratti hojjechuu hin qabdu. Walaakin abshir homaa miti namni osoo waan gaarii yaadaniif hamtuu namaa yaade hamtumatu isaa deebi'a jechuudha. Ani takka akkanatti hin dalaydii jedhee hin yaadne ammas namni nama miidhe hinuma miidhamaa jechuudha. Ati miidhamii deemi malee nama miite hin deemini jedhama. Maaliif yoo nama miidhamtee deemte rabbiin namni suni wanni haala isaa takka mijaa'u takka illee hin jiru. Dhugaa namni miira keessa galee waan dubbatu hin beeku. Hin boolle inshallah hin boolle amma maaliif yoo hin boo'e na gammaddii jechuudha natti gammaddii akka na gammadduu fi waan hin barbaanneef hin boolle boo'uu hin barbaanne gammadeetu malee bakka isiin geettu ilaala jechuudha. Bakka ati geettu wajjumaan ilaala jechuudha. Hangam akkasitti macha'ee jiraattu yaa hatti jaarsa namaa hattu hangam ati sitti tolee jireenya kan kee rahaa argattee hiriyyummaa gantee waan biraa fidde san hangam akka ati sitti tolee jiraattu si ilaala. Kanaaf faamilii kiyya baay'ee dubbachuu hin dandeenye. Hiriyaa gantuu rabbi isinirraa haa qabu isiniin jedha. Ammaan booda kophaa kan koo jiraachuu filadhee hiriyaa gantuu kan osoo wajjin nyaata osoo hojii dhugan osoo jiruuf jireenya waa hunda wajjin dabarsan har'aa miti hiriyaa gaarii hiriyaa kafanaa walii taana jennee waadaa walii gallee waadaa san digdee jirti isiin maal godharree akka namni yaade namaan hin taatu. Dhugaa hanga addunyaa kanarra jirru hiriyaa gaarii wajjin taana jedhee yaade namni nama bakka abdatanii numa dhabanii bakka abdatan saniin argatanii. Kanaaf faamilii kiyyaan ammaa yaada keessa galee jira. Baay'ee haasawuu hin danda'u kanarra. Inshallah walumaan deemna waan isiin akka ragooteef kan bilbiluuf ta'a bilbila narraa hin kaaftu. Qalaas yeroo isiin bilbila narraa kaaftu immoo sagalee isii dhageettanii itti bilbilaa jechuudha. Homaa miti. Qalaas faamilii kiyya haga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoon kiyya kanarraa kanuma isin hin mudatini rabbi isinirraa haa qabu isiniin jedha. Hiriyaa dhiisatii kophaa keessan jiraadhaa. Hiriyaa ammaa dhiisaa irra fagaadhaa. Kophaa keessan jiraadhaa. Rabbii tokkicha qabaannan hiriyaa ilma namaa nama hin barbaachisu jechuudha. Ilma namaatirraa taasifaa kutachuu barbaachisaa jechuudha ilmi namaa.
waan gaarii namaa hin yaadu jechuudha. Osoo ati haga feetellee gaarii yaaddee fi osoo ati haga feetellee nama kana wajjin gaarii ta'ee jiraadha jettee ilmi namaa haga fedhallee turu sitti jijjiirama jechuudha. Kan namatti hin jijjiiramne rabbii tokkocha qofa. Kanaaf obboleeyyan kiyya. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Turtii gaarii naaf tura. Baay baay isiniin jedha faamilee kiyya. Aarii keessa galee salaamtalee isiniin gaafanne hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan. Kan amantaa birallee shamarra fuunee bakka jiraatan hundumti keessanuu kan jalqabarraa gammaan hordoftan. Hedduu tokko naaf galatooma amma viidiyoon kiyya osoo tolee laayikii godha. Maaliifii kan akka kiyyaa hiriyaa amanee hiriyaa bara dheeraa wajjin jiraate ani hiriyaa yeroo muraasa wajjin jiraatanii amalli nama jijjiiramtu hin beeka. Hiriyaa hedduu hiriyaa akkasii dhiisee jechuudha. Garuu tuni waggaa dheeraa na wajjin waan turteef namni waggaa dheeraa wajjin ture amma achi namatti hin jijjiiramu kan jedhu akka tokko inni amantaa jechuudha. Haga feetee wajjin turte ilmi namaa amanamu rabbii tokkochi malee. Kanaaf barumsuma waliif dabarsinaa jechaa fi akkas faamilii kiyya warroonni haroo taatan immoo sabskiraayibii laayikii sheerii godhaa kan dura laayikii godhaa. Viidiyoon kee osoo tolee laayikii gochuun na faana tura isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti nutti deebinutti turtii gaarii baay baay. Yaada keessa waan galeef kan dubbachuu hin dandeenye nagaan naaf tura faamilii.